Kabajamtoota miidiyaa keenya tokkituu fi kan hordofaa jirtan nageenya keenya bakkuma isin jirtan isin akka ta'u isin jechaati akkam jirtu. Jirra kunoo har'a keenya irraa miidiyaa keenya kan hordofaa jirtan subscribe, share, like nu gochuus hin dagatinaa isin jenna. Har'a immoo barnoota addaa kan ta'e kan nama barsiisa jennee yaadnu poolisi keenya toora keenya irratti affeerree kan jirrudha. Kanaaf isinis immoo barnoota kanarraa waan gaarii kan baratan yoo taatan like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kanaafiyyuu obboleessa keenyaan bagaa gara miidiyaa keenyaa nu dhufte isin jenna. Kanarratti taasisuudhaan tokkeetuubii maqaa isaatiin kan hundaa'e yookaan maqaa isaatii warroonni jedhanis jiru. Kun immoo tokkeetuubiin YouTube irratti kan banate mul'ata maqaa isaatii kan jedhu garuma obboleessa keenyatti isin dabarsine. Mee maqaan isaa tokkeedha moo maal kan jedhamu wajjumaan yaa dhaggeeffannu. Isinis immoo qalbifadhaan nu dhaggeeffadhaa. Like, share gochuus hin dagatinaa gara obboleessa keenyaa. Eshi galatooma isiniin jechaati waaqayyo isin haa eebbisu. Tole gaafiin keessan gaafii namoonni baay'een yeroo garaagaraatti gaafii gaafachaa turanidha. Akkasumas immoo namoonni baay'een akkaataa itti beekanidha. Innis maalidha? Namoonni baay'een tokkee jedhanii kan namoonni baay'eetu jiru jechuudha. Tokkee jechuun maqaa odoo hin ta'in maqaa kan koo odoo hin ta'in maqaan koo Niimoonadha. Tokkee jechuun miidiyaa kan kootidha. Akkasuma jechuun koo yuutuubii kiyyadha jechuudha. Maqaan yuutuubii kanaas immoo kan mogga'e maqaa kooti otoo hin ta'in tokkee jechuun tokkummaa tawaahidoo. Tokkummaa jecha jedhurraan gara tokkee jedhutti. Tokkee jechuun akka naannoo keenyatti akka naannoo biraatti hin beeku garuu akka naannoo keenyatti tokkee jechuun nama tokko ta'e nama wajjiniin jiru kan wajjiniin jiru jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een yeroo garaagaraatti gaafa FB irratti na dubbisan gaafa asumarraan karaa tokko keessaa gaafa na dubbisan namoonni baay'een maallaan jedhanii tokkeen siidha miti naan jedhu. Tokkee jechuun maqaa kan koo se'anii jechuudha. Tokkee jechuun bakka akkuma waan maqaa jalqabumaanii ittiin waamamuutti itti fakkaate namoonni baay'een gaafii akkasii naa dhiyeessanii namoonni baay'een jaruma sararanii tokkee kan naan jedhan baay'eetu jiru. Gaafa isaan akkas naan jechaa turanitti calluma jedheen ittumaan ishii jedheenii ittumaan dhowwaachaa ture waamamaa ture jechuudha. Garuu har'a immoo dhugaansaa kan jiru fakkeenyaaf waan na mudate keessa FB'n kiyya faarfataan Niimoonaa jedhee jira. Garuu achirratti peejii kiyya kana liinkii kiyya kana maxxansee tanan ture. Gaafa kana isa sana ilaalanii raawwataniit asirratti silaa maqaan kee akkas jedhaa akkamitti kun immooyyuu tokkee jedhaa naan jedhan. Gaafa kana deebii kana deebisuudhaaf yaalee garuu na dhamanne jechuudha. Maaliif namoonni baay'een yeroo garaagaraatti gaafii kana bakka baay'ee na gaafachaa turan. Namni illee deebii irraa argate illee akkasumatti akkuma dura beeku sanitti kan amanee fudhachaa ture jira jechuudha. Har'a immoo dhugaan jiru akka isin beektanitti kana booda ana jechuun faarfataa Niimoonaa tokkee otoo hin ta'in jechuudha. Tokkee jechuun immoo yuutuubii maqaa yuutuubii kootiiti waan ta'eef asumarraan waa'ee tokkee kanumaan ibsee bira darbaa gaafii biraa qabaattan itti fufuu dandeenya. Dhaggeeffattoota keenya bifa gabaabaa ta'een tokkeen maqaa isaa osoo hin taane maqaa miidiyaati. Namoonni baay'een jiru. Gaafan gara biyya lafaa keessa deemus gaafa gadi baanu godanyaan kee eessa deeme tokkeen namni jedhanii gaafatan jiru. Yaa kun maqaa isaa osoo hin taane maqaan isaa faarfataa Niimoonaadha kan jedhamudha. Tokkeen immoo maqaa miidichaati. Yaa namoonni waan baay'ee isa kan hordofaniif tokkee jedhanii qabatanii jaalarraas ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu miidiyaa kana kan hundeessuu danda'e yookaan immoo kallattii kanatti kan isa fiduu danda'e maa inni barnoota mana amantaatiin akka inni jabaatu kan isa taasise maa inni akkamitti gara kanatti dhufuu danda'e. Namoonni baay'een miidiyaa kana sirriitti kan hordofaa jirudha. Kan isa ilaalee barnoota dhagaa jirudha. Miidiyaan kunis baay'ee guddachaa jira. Barnoota addaas qopheessaa jira. Barsiisota adda addaatis walii galanii gara hojiitti deemaa jira. Eessarraa ka'eetti
gara eessatti deema kan jedhu asumarraanis gaaffii lammataa keenya obboleessa keenya qabachuun nu barbaachisa. Maaliif waan uummanni keenya yookaan immoo dhaggeeffattoonni keenya waan nu gaafataniif eessarraa kaatanii haga kana geechanii isinirraa barachuu qabna. Barnoonni keessan kun barnoota guddaadha. Barnoota sagalee waaqayyooti waan jedhanii nu gaafataniif kanaafiyyuu immoo hundeessi tokkee tuubii kan hundeesse obboleessuma keenya faarfataa Nimunaa Girbaa jedhama. Kanaaf isaanirraa yaada kana hubannee walitti deemna dhaggeeffattoota keenya. Tole waaqayyo isiniif kennu jalqaba irratti akka dhaggeeffattoonni keenya na hubatanii fi jalqaba irratti miidiyaan keenya kun miidiyaa xiqqaadha. Kana jechuun haalota mijataa baay'ee waan qabus miti. Sababni isaa hundumti keenya iyyuu beekna waan tokko gaafa hojjechuudhaaf wantoota daangaa hundumaa hin beekna. Garuu haala amma irra jirru kanarraa kaasee barnoonni kan kennamu haala mijataa akka iddoo kaanittis yaa ta'uu baatu yookaan akka miidiyaa sooshaal miidiyaa kaanittis yaa ta'uu baatu barnoonni haala gaariidhaan akka kennamu sagalee waaqayyoo qophii hundumaayyuu waan gochuu qabnu gochaa irraa jechuudha. Inni biraa immoo kanaan dura gaafa faarfannaa adda addaa asirratti guyyaa guyyaadhaan gadhiisaa turretti namoonni baay'een otoo barnootatti nu jijjiirtanii jedhanii kan baay'eetu jiru. Isumarraa kan ka'e mee akka yaalitti akka seensatti nuuf haa ta'u jedhee sanaan barnoonni akka asirra jalqabu dhamdhama wangeelaa yoo viidiyoo duubaa agartaniitu ta'e dhamdhama wangeelaa kutaa tokkoffaa irratti jalqabe kana booda akka itti fuudhaaf qophii hundumaa xumuree jirra. Waan gochuu qabnu gochaa irraa jechuudha. Jalqabatti gara sooshaal miidiyaa kana banuutti kan fedhe jalqaba irratti maalidha? Jalqaba faarfannaa hojjedheen ture. Gaafan faarfannaa hojjedhu gara uummataatti akkamittiin akka gadi yookaan immoo uummatatti gadi ba'uun yaada ture jechuudha. Gaafan yaadu gonkumaa caarrasaa na jalaa mudee akkan gara uummataa gadi baasu jechuudha. Sababni isaa yuutuubiidhaan yookaan yoo viidiyoo hojjetame dirqama yuutuubiidhaan uummatatti gadi ba'ee uummanni akkasittiin arga waan ta'eef akkam godhu yaadan ture garuu uumamu jechuudha. Gaafa kana namoota hedduu gaafadhee akkamittiin namoota biraan ga'uu danda'a jennaan namoonni baay'een namoonni odeeffannoo naaf qabaatan jiru. Gaafa kana googiliirraa laaletanan akkamittiin fileet godhamu laalee kireet godhee sana booda faarfannaadhuma kan kootirra jalqabee faarfannaa adda addaa irratti aploodii gochuu jalqabee jalqaba irratti kaka'umsaa kan natti hore yookaan immoo akkan yuutuubii kana yookaan miidiyaa kana banu kan na taasise inni guddaan sababa gargaarsa dhabu kooti. Gargaarsa gaafan jedhu akka viidiyoon kan koo kun nama bira naaf ga'uudhaaf jedhee gaafa namatti dubbadhu namni na dubbise tokko tokko sababa sanarraa ta'een sooshaal miidiyaa kana banee uummatatti gadi baasee jechuudha. Garuu tajaajilatti kana sirra dura jedhe daa'ummaa kootirraa kaasetii daa'ummaa koorraa kaasee gara tajaajilaa kanatti tajaajilaa ture. Gaafan faarfannaatti dhufus immoo jalqabuma hawwii koo jalqabaatu. Maaliif sagalee waaqayyoo dubbachuun baay'ee natti tola, baay'ee itti gammadatu. Kanaaf faarfannaa hojjechuun qaba jedhee daa'ummaa kootirraa hawwii koo waan ta'eef gargaarsa obboloota kootirraa kaasee faarfannaa kana hojjedhee jechuudha. Faarfannaa kanas immoo yeroon jalqaba hojjedhu kan na gargaare obboleessa koo hedduu jaaladhuu fi baay'ee kabaju faarfataa Biraanuudha. Biraanuun anaan dura faarfannaa tokko hojjetee ture. Gaafa inni hojjetutti isaan tajaajilaa mana amantaa baadiyyaa tokkorra ture. Gaafa kana inni baasuusaa dhageenyanan gaafadhee sana booda gargaarsa hundumaa toluubatti jedhee waan ofiisaatii danda'u hundumaatiin na cinaa dhaabbatee sana booda tajaajila kootiin akka hin cabu baay'ee na gargaare. Dhugumatti namoonni baay'een immoo gaafa odeeffannoo akkasiitiin wal gargaaruudhaaf jennu namoonni hedduun karaa adda addaatiin nama miidhaa adda addaa ga'an baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf namoonni baay'een
sagalee waaqayyooti kan qarshii fudhatanii jiru. Kuni garuu gonkumaa waan barbaachisu miti jechuudha. Namni tokko faarfannaa hojjechuu yaada taanaan akka faarfannaa hojjetuuf kan isa kakaase humni guddaan tokko isa keessa jira. Maalinni laphee amanuu qaba. Namni kun maa sirba hojjechuudhaaf hin yaadne? Namni kun maaliidhaaf waan biraa hojjechuudhaaf yaada hin qabaanne? Faarfannaa hojjechuu maaliidhaaf kaka'umsa akkasii godha? Kanaaf lapheen isaa waan tokko qaba. Laphee waaqayyo isaaf kenna jechaadha. Kanaaf namni kamuu waan barbaade hojjechuudhaaf mana waaqayyo keessatti dhorkamuu qaba. Yoo dogongora sirreessinee akkaataa inni itti gara daandii qajeelummaatiin waan kana godhu inti ni gochuu qabna malee namni tokko gaafa yaada qajeelaa burqisiise nama dhowwuu kan jiraatu. Sababni isaa ortodoksii ta'ee namni kamuu sagalee waaqayyoo faarfachuu barbaadataan kanaaf hundumti keenyayyuu akkuma ana muudannoon jalqabaa bifa kanaan kuni muudannoo xiqqaadha. Sooshaal miidiyaa kana kanan banee miidiyaan kun ana na fayyada yookaan immoo qarshiin argachiisa jechuudhaaf otoo hin ta'in akka uummata fayyadu waan hin beeku. Uummata hin fayyada waan ta'eef saba kiristaanaa kam hin fayyada waan ta'eef kanaaf waan asirraan darbuu qabu hunduma dandeessisa. Kanaaf kana boodas hojii baay'ee hojjechuudhaaf qophii guddaadha jira waan ta'eef kana boodas hin hojjennaa. Kanaaf gama gaafii isa lammaffaatiin kan maratti xumuraa gaafiin ixaan yoo jiraatu Obboleessa keenyaan sagalee waaqayyoo isaa dhageessichaati barnoota guddaa nu barsiiseera. Faaruun, faarfachuun, sirbuun garaagarummaan isaanii maal kan jedhus fudhatee nu barsiiseera. Sirbaa fi faaruun adda addummaa isaa hundumti keenya beekna. Bu'aa guddaa qabas faaruun. Maaliif ergamoota waaqayyootti jalqaba duraa kan faarfatee kan galateeffate waan ta'eef Daawitis akkuma dubbate yoon faarfadhee galateeffadhe eenyu kan na dhoogu jedhee gaafa dubbatutti haati manaa isaa Meelkoon itti kolfite. Garuu faaruu waaqayyooti waan ta'eef inni kennaa guddaa argateera. Obboleessa keenyaafis sagalee waaqayyoodhaan mootummaa isaa bara baraa isa taasifatu. Ormi tajaajilummaa isaa mana qulqullummaa keessatti nuuf dheeressu jenna. Kanarraan kanaaf immoo gaaffiin inni sadaffaan gara faaruu kanaatti dhufuudhaan yookaan immoo sagaleen isaa gara uummataatti bahee miidiyaa kana banachuudhaan warroonni isa deeggaran jiru. Tokkoffaarratti akkuma inni kaase obboleessa keenya faarfataa bireedha. Inni biraa namoonni biraatis immoo jiranii maatiinis immoo isa akka kaaseera. Namni kun immoo faaruu hojjechuudhaaf kan isa barbaachisu maallaqni immoo yoo hin jiraatin faaruu kana hojjechuu hin danda'u. Maaliif sagalee waaqayyoo dubbachuudhaaf maallaqa kafaluun nurra jiraata malee sagalee waaqayyoo dubbanne saniin immoo maallaqatti nyaachuu hin qabnu. Tokkoffaa gooftaan keenya kan itti garafame kan itti reebame kana waan ta'eef kanaafiyyuu immoo haala jiruun haala keessa gadi bu'ameen haalli ittiin kaffalamus jiraachuu danda'a. Kanaafiyyuu immoo namoonni akkasitti deeggaranii gara faaruu kanaatti akka dhiyaattee baastee as geechuu kan si gargaare obboloonni kee jiraachuu danda'anii jiras jedhee tana yaada. Isaa sanis immoo warroota sanis osoo tokko isaanii nu kaastee sagantaa keenya gara xumuraa dhaga'ee natti tola. Ishii galatoomadha. Egaa jalqaba yaada kaka'umsaa kan naaf ta'e hundumti isaaniitu akkuma jalqaba irratti dubbadhe jalqaba irratti kaka'umsa guddaa kan naaf ta'e obboleessa koo faarfataa bireedha. Lammaffaa irratti kan na faana turan obboloota koo amma biyya alaa jiran. Isaan lammaffaan immoo akkuma sida jedhe obboloota koo biyya alaa jiran. Guddaa guddisee galateeffadhee darbuu kanan barbaadu obboleettii koo Warqii Nuguseedhaa fi Lishaan Tacaanetii isaan dhugumatti dhuguma dubbachuudhaaf hedduu itoo waa tokkollee duubatti hin jedhin gargaarsa guddaa kan naaf taasisaa turan baay'ee kan na gargaaraa turan kana qofa miti karaa sooshaal miidiyaa kana qofa otoo hin ta'in wantoota baay'eedhaan kan na cinaa dhaabbachaa turan waan biraa miti dhugumatti dubbachuudhaaf waaqayyo isaan eebbisuu bakka jireenya koo keessatti waanuma ani dabarsu hunduma keessatti jireenya koo keessatti waan baay'eedhaan kan na cinaa dhaabbatan yaadanis haa ta'u jechuudha. Yeroo baay'ee gaafa nani yaadan wantoota baay'eedhaan qorumsa baay'eedhaan qoramutti na cinaa dhaabbatanii akka nani
yaadan hin qubne yookaan qoromsaan hin qubne baay'ee na jajjabeessaa turanii akkasuma itti aanee immoo maatiin koo hundumti isaanii dhugumatti dubbachuudhaaf harmee koo fi abbaa koo haadha obbolaa tokko dabalatee hundumti isaaniitu gargaarsa baay'inaan gochaa turanii sababni isaa namoota tokko kan kennaa baay'ee qaban otoo jiranuu sababa maatiitirraa kan ka'e maatiin eeyyamuu fi dhabuurraa kan ka'e kan duubatti deebi'an baay'eetu jiru jechuudha. Garuu waaqayyoof galanni haa ta'u sirriitti kan na gargaaraa jiran obboleonni koo baay'een kan na faana ta'aa turan isaan kanadha. Dabalatee immoo erga hunduma isaaniitiif iyyuu wal barre immoo itti dabalee ijoolleen faarfattoota baay'eetu jiru. Akkasuma yaadan kan wajjin turre obboleessa koo faarfataa abdii baay'ee irratti wal deeggaraa ture hojjechaa turre ammas hojjechaa jirra. Yoo waaqayyoon nuuf eeyyame ganaa hojii guddaadhaaf deemaa jirra waan ta'eef waaqayyoon immoo hagadhuma keenyatti hunduma keenya jabeessee akka faana ta'uuf immoo hundumti keessanuu kadhannaa keessatti akka nu yaadattan akka nu deeggartan bakka namni yaadan nama deeggaru jechuun dhugumatti kennaa guddaadha jechuudha. Waan guddaadha. Qarshii qofa otoo hin ta'in yaada wal deeggaruun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef akka nu cinaa dhaabbattan akka nu deeggartan maqaa waaqayyootiin sin gaafadha. Obboleessa keenyaan galatoomee jaaniti yaa'u mana gechaan obboloonni waaqayyoo obboloonni lubbuu kan jedhaman warroonni sagalee waaqayyoo dubbachuudhaaf nama gargaaran maallaqaan ta'e karaa hojii isaaniitiin ta'e kan nama gargaaran jiru kunoo akkuma obboleessi keenya kaasee warroota safaara dhaabatan hunduma isaaniitu iyyuu maqaa isaanii tokko kaasee kan galateeffachaa jirudha. Maaliif sagalee kana dubbachuudhaaf ka'umsa kan ta'e obboloota kana waan ta'eef itti dudubbatanii jajjabeessanii kan gargaaranidha waan ta'eef. Kanaaf anis isaan kana nan galateeffadha. Isa qofa osoo hin taane immoo akka nama biraallee gargaaranii gara mana waaqayyootti fidan kan jajjabeessan abdiin irraa qaba. Isaanis immoo daandii waaqayyoo irratti mana jireenyaa qulqullummaa keessaa akka isaan bulfatu waaqayyoo goftaniif jaalala isaatiin hawwammatu. Kanatti aansuudhaan sagantaan keenya gara xumuraarraa ga'ee jira. Yaada walii galaa irra deebi'uudhaanis ta'e kan galateeffatu qaba yoo ta'e obboleessi keenya nuuf daqiiqa muraasa nu dubbatee saniin booda sagantaa keenya gara xumuraarra keenya. Galatooma xumura irratti kanan jechuu barbaadu hundumti keessanuu warreen karaa sooshaal miidiyaa biyyaatiin na deeggaraa jirtan kan na jajjabeessaa jirtan hundumti keessanuu galatooma isin jechaati. Uummanni kiristaanaa hundumti keessanuu waaqayyoon akkaan waan taatanii deeggartan waaqayyoo subhaanaa ta'u lafa hundumatti hundumti keenya walii keenya kadhannu walaa jajjabeessinu kanneen gara mana waaqayyoo dhufanii sagalee waaqayyoo argachuu barbaadan karaa saaqnu sababni isaa namni mana waaqayyoo dhufee sagalee isaa erga dubbatee booda tokko innumti kunuyyuu isaaf fayyina tokko jechaadha. Sababni isaa hin kufu addunyaa keessatti addunyaan isan harkistu gaafa kallattiidhaan tajaajila kana seenee jechaadha. Kanaaf immoo hundumti keenya kennaa qabna. Tokkoon viidiyoo kana dhaggeeffachaa jirtan laalaa jirtan hundumti keessanuu gahee keessan ba'a. Waan dandeechanii wal bira dhaabbadha wal gargaaraa. Namni tokko kennaa walaloo barreessuu qaba taanaan isa kennaa walaloo barreessuu hin qabne inni kennaa sagalee qabu haa kennu haa faarfatu. Inni immoo walaloo barreessuu hin dandeenye sagalee uumuu danda'a taanaan walaloo nama gaafannee namni walaloo naa barreessetti sagalee hojjennee wal gargaaru sagalee waaqayyoo dubbachuu. Kanaaf xumura irratti guddaa guddisee nan galateeffachuu barbaadu obboloota koo biyya alaa jiran hunduma isaanii tokko otoo hin jedhee maqaa isaanii hin dhahin namoota baay'eetu jiran tokko lama jedhee dubbachuun barbaadu. Namoonni baay'een kan na deeggaraa jiran kan baay'een faana ta'aa jiran humnaanis akkasuma yaadanis waaqayyoon isaan haa eebbisu isin haa eebbisu. Guddaan isin galateeffadha hedduun isin jaalladha waaqayyoon isin haa eebbisu. Dhaaltu mootummaa isaa isin haa taasisu. Kanaaf kana boodas akka na faana taatan abdii guddaan qabaa. Wal cinaa dhaabbannaa. Anis immoo gama kamiinuu gargaarsa hundumaatu sifaadhaan jira. Waan isin gargaaru yoo jiraate waan kamiifuu wanta ofii kiyyaa danda'u kan waaqayyoon na dandeessu hundumaatu sifaadhaan jira. Namni gargaarsa koo barbaadan
bilbilli koo karaa baagiraawundii sooshaal miidiyaa kiyyarra jira. Namni kamuu yeroo kamittuu wanta narraa barbaaddan yaada jajjabinaas haa ta'u saayikooloojikaalii waan barbaaddan yaa ta'u yaada hunda isinii himuu dandeessu. Akkasuma obboleessi koo barsiisaa Darajjeenis nu cinaa jiranii baay'ee nama jajjabeeffamuu qaban akkasuma nama baay'ee cimoo ta'anidha. Kana booda dhamdhama wangeelaa kutaa tokkoffaa akkuma jalqabne kana booda wangeelaa itti fufanii isaanis akka nu jajjabeessitan akka gargaarsa hundumaa nu gootaniif isiniin jedha. Gama kootiin xumureen jira. Kallattumaan gara isaaniitti darbinee yaada keenya kanumaan goolabna. Kabajamtoota miidiyaa keenyaa kan hordofaa jirtan miidiyaa Tokkituu biti. Miidiyaan Tokkituu guyyaa irraa gorsa bulootan kan obboleessa keenyatiin qabannee kan dhiyaannedha. Egaa gorsa kanarraa waa barattan waa hubattan jennee abdanna. Maaliif seenaan obboleessa keenyaa nuuf ta'a? Seenaan obboleessa keenyaa nuuf ta'a. Nama birootis nuuf ta'a waan ta'eef isinis immoo sagalee dhageechanii obboleessi keenya waan barsiisee kanarraa akka jijjiiramtan gara sagalee waaqayyootti sagalee waaqayyoo dubbattanii abdii isinirraa qabna. Isinis immoo warroonni miidiyaa kana hordofaa jirtan keessayyuu warri miidiyaa keenya kanaaf haaraa taatan subscribe, share, like gochuus immoo hin dagatina. Like gochuu qofaa miti, share gochuu qofaa miti. Yoo wanta nuyi gadhiisne sanii isin hin hordofin yoo dhaggeeffatin nuyi bu'aan qabu. Nuti kan barbaannu maallaqa duwwaa miti. Nuti kan barbaannu sagalee waaqayyoo namni akka dhaga'u qofaadha. Nutis immoo sagalee waaqayyoo akka dhageenyu qofaadha. Share, like gochuun kifiltaa maallaqaa yoo ta'e malee namni hubachuu hin danda'u. Irra guddaan kan nuyi isin gaafannu dhaggeeffachuudha. Sagalee kanaan jijjiiramuu qofa. Kanaafiyyuu dhaggeeffattoota miidiyaa keenya amma sagantaan keenya kan xumurate irraa. Kanaafuu like, share gochuun dagatina. Nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu.